Hawwaala yookiin gabaa gurraachaa akkasumas immoo bilaak maarketii kan jennu jechuudha. Egaa guyyaa har'aa kananii isiniif qabadhee dhufee akkuma beekamu karaa baankii isinii fideen jiru. Sababii ani karaa baankii itoo isiniin fidiin hafeef immoo guyyaan har'aa sanbata akka ta'e inni beektu jechuudha. Sanbata informationii yookiin odeeffannoon hin argamu waan ta'eef kanan isinii fide karaa gabaa gurraachaati. Egaa guyyaan har'aa February 23 baatii 2025 ta'uusaa ni beektu jechuudha. Nagaan daganne nagaan koo lafaaf bakka jirtan gulaman dara jirtan nagaan isiniif baay'atu obboleewwan kiyyaa amantaa biraa taatanis nagaan isiniif haa ta'u isiniin jechuun jaaladha. Kanatti aansuun warri maatii koo hin taane maatii naaf ta'a. Subscribe, like, share gochuun gara maatii kootti dabalamaa isiniin jedha. Odeeffannoo waqtaa argachuuf oliirra godhadha isiniin jechuun barbaada. Egaa kanatti aansuun Ameerikaa doolaarirraan isinii ka'a. Ragaa wajjin isinii qabadhee dhufe jechuudha. Egaa Ameerikaan doolaarri tokko guyyaa har'aa karaa ethiopianmarkets.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin 148.17 olee jira jechuudha. Egaa isa kanammoo namoonni websaayitii search gootanii argattanii jechuudha. ethiopianmarkets.com jettanii search yeroo gootan guyyaa irraa gara guyyaa saayitii sekendii daqiiqaa toon jedhin isinitti himuun arguu ni dandeessu. Biyya barbaadan search gootanii baafachuu dandeessu jechuudha. Biyya jijjirtanii isa kanammoo ragaa wajjin isinii kaa fakkeenyaaf guyyaan har'aa February 23 baatii 2025 jechuudha. Screenshotirran isinii kaaha namoonni isinitti tolu ilaallachuu dandeessu. Dabalataan immoo asumaan warri doolaaraa fayyadamtan jechuudha. Ameerikaa Beirut teessuma obboleewwan kiyyaa Beirut jirtan Beirut maanu dagatte kan jetta yeroo baay'ee irra deddeebi'aan komentii jalatti nan arga. Beirut maaf nuun himtu warri jettan jechuudha. Beirut Ameerikaa doolaaraan isinii hima yeroo hundumaa Beirut kan isiniif kaffalamu akka ani beekutti doolaara gosa 3 jiru. Kanaadaa, Awustiraaliyaa jiran keessaati Ameerikaa isinii kaffalama. Kanaafuu yeroon Ameerikaa himu akkasumatti beektu jechuudha. Inni itti immoo Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa ethiopianmarkets.com yookiin karaa gabaa gurraachaa 104.1 olee jira jechuudha. Akkasumallee Awustiraaliyaa doolaaridha. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa ethiopianmarkets.com yookiin karaa gabaa gurraachaa 94.13 olee jira. Inni itti yuuroodha. Yuuroon tokko karaa ethiopianmarkets.com yookiin karaa gabaa gurraachaa 155.2 olee jira. Inni itti Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa ethiopianmarkets.com yookiin karaa gabaa gurraachaa 165.1 olee jira jechuudha. Inni itti Sweden kiroonidha. Sweden kiroon tokko karaa ethiopianmarkets.com 13.88 olee jira. Akkasumallee Chaayinaa Hiwaanidha. Chaayinaa Hiwaan tokko karaa ethiopianmarkets.com yookiin karaa gabaa gurraachaa 20.42 olee jira. Akkasuma inni itti immoo Pound sterlingidha. Pound sterlingiin tokko karaa ethiopianmarkets.com 187.3 olee jira. Inni itti Omaan Riyaalidha. Omaan Riyaalli tokko karaa ethiopianmarkets.com 384.96 olee jira. Akkasuma immoo mootii birrii kan jennu sadarkaa guddaa irratti sharafa Itoophiyaa keessaa kan argamtu Kuwait diinaaridha. Kuwait diinaarri tokko karaa ethiopianmarkets.com 480.6 olee jira. Akkasuma immoo Dubai diraamidha. Dubai diraamni tokko karaa ethiopianmarkets.com guyyaa har'aa 40.33 olee jira jechuudha. Isa kana namoonni mirkaneeffachuu barbaanne jettan isiniif screenshotirran isinii kaahaa guyyaan har'aa February 23 baatii 2025 jechuudha. Mirkaneeffachuu dandeessu warri search gochuu dandeessan jechuudha. Dabalataan inni itti immoo Saudi Arabiyaa Riyaalidha. Saudi Arabiyaa Riyaalli tokko karaa ethiopianmarkets.com yookiin karaa gabaa gurraachaatiin akka search gootanii argattanitti 39.50 olee jira jechuudha. Isa kanas namoonni mirkaneeffachuu barbaadan screenshot irra isinii godha. February 23 baatii 2025 jechuudha. Saudi Arabiyaa irratti immoo
siistemii daldalaa ittiin dalaganiin immoo jechuudha namoonni maallaqni keessan guddaa ta'e guyyaa har'aa kan itti ergamaa jiru 27 ergamaa jira. 27 jechuun riyaalli tokkoon ishii birrii 27 toon taanee birrii qabdan sana 1,000 baa'istanii deebistanii 27 firtu jechuudha. Kana jechuun immoo mee fakkeenyaa fi riyaalli tokko meeqa ta'aree yoo herregne immoo yoo jettan riyaalli tokko birrii Itoophiyaa 37 jechuudha. 27 jechuun riyaalli tokkoon ishee birrii Itoophiyaa 37. Akkamitti herregattu yoo jettan fakkeenyaaf 3,000 yoo qabaatte 3,000 baay'isuu 1,000 hiruu 27 jettanii baay'ifachuu dandeessu. Namni maallaqa keessan 500 hanga 100 taate immoo jechuudha. Isin immoo 27.50 jechuudha. Akkasuma 27.50 jechuun immoo riyaalli Saa'udii tokko ishii birrii meeqa jechuudha. Birrii Itoophiyaa 36 adii jechuudha. 36.50 yaani 36 fi adii yookiin shilingii jedhama bakka takkatti naannoo tokkotti jechuudha. Isinii galeera jedheetii yaada. Akkasumallee itti aanu immoo kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko 39.34 oolee jira. Inni itti aanu immoo joordaan diinaaridha. Joordaan diinaarri tokko karaa itiyooblaagmaarkeet.com guyyaa har'aa 208.91 oolee jira. Akkasumallee immoo Bahriin diinaaridha. Bahriin diinaarri tokko karaa itiyooblaagmaarkeet.com yookiin karaa gabaa gurraachaa 392.54 oolee jira. Inni itti aanu immoo Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa itiyooblaagmaarkeet.com guyyaa har'aa 4.6 oolee jira. Inni itti aanu Ijipshaan paawundiidha. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itiyooblaagmaarkeet.com 2.92 oolee jira. Akkasumallee Israa'el shiqilidha. Israa'el shiqil tokko karaa itiyooblaagmaarkeet.com 41.54 oolee jira. Inni itti aanu Yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko karaa itiyooblaagmaarkeet.com 0.59 oolee jira. Akkasumallee Indiyaan ruupiidha. Indiyaan ruupiin tokko karaa itiyooblaagmaarkeet.com 1.70 oolee jira jechuudha. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoo gaggabaabduu ani isin qaqqabadhee dhufu jechuudha. Isin immoo waan isin irraa barbaadamu laayik sheer gochuu bichaadha isiniin jechuun barbaada. Warri haaraa taatan sabskiraayib gochuu akka hin dagagne isiniin jedha. Turtii biraa viidiyoo biraan sagantaa biraan walitti deebina. Nagaan naa tura.